biyya Dubaay keessa waliin dhageenye abdii jaarsummaa dubbattanii irraa dhabdanii komii kaaftan. Amma isin akka mataa keessaniitti sheeka tokko inni maqaa minaan dhufuu didee isin galchine as jala amma kumeessoon jira, sabboonan jira, jaalli isaa kiyyaan fa'aa jiranii hedduu jiran ijoollee argaa jiran as jalatti. Isin galchaa ijoolleen Dubaay jaarsummaa fuutanii waan mucayyoon himatte kana bakka hunda silaa himatan saafittiin himatu waa itti dabalee himatuun isin haram baane homa jiru. Dhabaani miti isii bira mucaa bira akka waa jiran kun dubbilleen akeekaa jira ummanni illee ragaadha. Haqa mucayyoo kanaa fuutanii nutti hin deebitanii waasii fudhattanii yoo isarraa dhabdan kiisha keessanii baaftanii hin fiddanii nu mallaqa miskiina barbaanna. Isinii ol galcha ijoollee Dubaayillee Amiinoon jira hin galcha sabboona kiyya warra jalatti argaa jiru kumeessoo hin galchaa Nasriin agarree isin hunda keessan isin galchee arginu irraa fuune dhabnu kiisa kennaa kadhannullee yoo dhabne kiisa kennaa kadhannullee finnee dhufna guutuu miti gimmaashalee to'attanii yoo nama 10,000 karatti waadaa lentan keessan fixattan yookaan immootu ummanni ani mucayyoo amma gargaarsisuu barbaada jechuudha. Jasti akka miidhan milkii ta'uu baasee mucayyoo miidhamtuu ta'uu baasee intalli intala sabaati namni dhalatte qabdi sabaadhaa qabdi intala sabaata namni 10,000 isii waliin qoodamaara nuti amma sa'a kana mallaqa isiin haga himattee gargaarsifnee isii eebbifnee Nasrii abaarsifnee milkii abaarree gadhiifna jechuudha. Wallahi isin dhugaa rabbi xaaxaa elama. ችግር ነው መነዶን ተከራይተኝ ያከና አባዙ ደዋታ ካቻበቱ ኢንሻአላህ ኮፈይቲት መዳ አባዙ ሙኖ ሙዳሙዲ ክንታሮቲ ሱን አካ ሁዱ ኢሲ ጩቃሉ ዱዋ ኢቲ ጎነ ገዲኖቹ ነዶ ዮ አረይን ዱጋ ከሩ ማኒ ወላሂ ደዋና ትጉርጉርቱ ከኪንታሮቲ ዲባ አካ ቃው ኢሲ ዮ ኡፍት ነይጣችን ጩፈቱ አባረ ገዲን ሸቃላች ሩተ ቢራ ብተት ካም ሳምታ ከሚት ታረፈ ሰዱጋ ጃሳታ akka jaarsaa taase kun akka baarsaatti miira baarseessa abdiin akuta chiifte barsaame akka jaarsaa taase malee kun abaarsa bakkaati. Maal isin kakana hundi ati tagara tuutan mudhatii ji'a sadi daladdee kuma dhibba saddeet carraan kabtaata deebii deemsa. Galatoomii ani waa'ee Kabaab carraan kastaadati ijoollee callisaa dubbadhaa usaadha. Galatooma ani waa'ee jaarsummaa biyya kana keessa ittiin galu maaliif ittiin galtuun oneettan isinitti himaa dhaggeeffadha. Dheengadda antala asirraatii dirhaama 7,500 nyaatamte sana waan hin ofii koo godhuu qabu yaasinas jalan jira kana goona jedhee furmaata waan natti fakkaatu lafa kaa'ee namni hundi achitti na dhiisee sokkennaan qofaa ko bakka sanaati yaasini kan na fuudhee galillee mucaa yaasin jedhamu tokko jechuudha mucaa milkii bira jiru intalli sun namoota muraasa taanee waan godhamu goone gara biyyaatti galchine isa sanaafuu furmaata kaa'uu hin dandeenye nuti warri Dubaay isa kanaaf ani jaarsummaa keessa hin galu akka dhuunfaa kootti hin galu jaarsummaa keessa garuu jaarsummichi asin dawa asli siif hin godhu isa kanaaf jaarsonni kun keessaan ituu kana sadan qofa asli abdii hukume Ahmad Culullee kun sadanaa ilaalani bakka irraa pirinti ta'utu jira bakka irraa pirinti ta'uu qabaa ana harkan jiru dhuga bakka irraa pirinti ta'uu qaba jecha kaleessa lafa keetti moo lafan kenneeti ela warra fakkeenyaaf delivery jechuun warra delivery gaafadheennaan pirintii isaan kaa'an yoo guyyaa darbee jedhe siistema keessaa balleessan. Liiritii isin jettu liisitii kana kasiin jettu akkana tokko laakka tokko 5 10 20 kana kasiin jettu. Kana already laakkaa'uu hin danda'an already barreeffadhaa deema waan galu hundaa barreeffadhaa deema kan kaalkuleet godhee irra deebeetiin okay waan isii kennullee already herreegee duraa dabarsee kenneef rabbi jedhee gargaare malee haqqi isii natti darbiteetii miti. atamma waan akka jaarsaatis si gaafannu risiitiin maarree warra delivery bira jira warri delivery ammootu bira dileet godha wanni risiitii takka lama jedhee lafaa qabu hin jiru wanni lafaa qabu tana malee ammattu maar kan qabu jechaa jirtaate waan amma waraqata agarsiiftu kana
herreegee jira sindira herreegee jira already hattisi wanta tafeen jiru okay gara si darbe malee rabbi esi gargaare irra deebee sirriitti herreegee birri si meeqa dhufte kuma sagal keessaa meeqa kenne birri kuma 14 kuma 5 itti dabaleefi jechuudha. Okay kanayyuu akka gargaarsaatti kenneef kanallee godhee biraa namni yoo na gargaare jette guyyaa tokko hawwiin na himatte osoo keessaan chaat naa gootu dheengaddu kana maan naan jette si sababaanini gadi bahee viidiyoo narra gubdee waan ta'e si sababaan ta'e viidiyoo waan naasitu sagaleessitu jira kan akka ragaatti baruu danda'a. Kana birrii barbaadu maqaballeetti waan biraattu jira shara biraattu duubaan jira jechuudha. Fagoo na jalaan deemin milkii kiyya fagoo na jalaan. Naman sodaadhu rabbiin sodaadha malee rabbiif jedhee kana fide yoo naman nottan abbaan dhimma isaati gara barbaadeen deemee kara seeraatiin illee barbaadu na gaafachuu dandeessi. Gaafa walitti gallu kakannee mallatteessinee walitti hin galle fedhii kenna walitti galle gaafa gargar deemnu illee fedhii kennaan gargar deemnu garuu akkana maal samannaa ka jedhu hin jiru an gaafa duraatu jaarsanaa kennaa hin kenna dhullee kamaan tole isiin ani haqqumaatiyya ani nama ol guddatu buru an kana qofa laalu laal waa baay'ee laala nama baratee mucattiin itti fakkaachuu danda'a ilmoo dubartii sana waa baay'ee soba. Isiin otoo amma gaafatte osoo kaatee karaa keessa na barate milkii waa barbaada maallaqa naa kenne akka kennuuf illee beeku. Garuu otoo kun hundi jiru siin gabbaatee maqaballeessaadhaan otoo waa akkanatti hin himini ol baateetiin tiktook gubbaatti viidiyoo irraa eegaltee sababa gootee na qabsisee irraa eegaltee maqaa 2-3 laal kijibaan na balleessitee arfaffaa birrii na nyaatee jette. Kuni waan hin jirre dhugaa jirtu uummanni Oromoo kun argee lafa kaa'uu dandeessa akka jaarsaatti gaafii sii gaafachuu dandeessaa achi deebisanii kan. Namni yoo kakuma yoo namni diraama kuma 128 ka gutaate inde mootummaan biyya kanaatu nu barbaada maal gurguratu silan kaleelamaa gurguramoo kaampaanii mootummaa Ameerikaa yoo jiraatte warra Ameerikaa mee diraama kuma 128 miliyoona 3 ji'a sari keessatti hin dalaganii gaafadhaame kun waan hin jirre kun nama dhaga'uufiyyuu namni nama kolfaa deemee guddaadha. Jaran ani gaafii irraa bu'uuf deema. Ani gaafa duraallee waan kana wanni kun beeyta osoo jaarsa kennattanii bifa jaarsummaatiin salphisanii ilaalanii jecha an gaafsanillee qabadhee ture haa ta'u malee mucattiin dhugaa himachuu dandeetti dhara himachuu dandeetti. Tanisiif rabbi walitti beeka milkii. Jaarsi wanni inni ilaalee dubbatu maali? Waan abbaan himateerra dhaabbatee dubbata malee garaa namaa beekee nammootu waan abbaan sun haqa abbaa sanii beekuu hin danda'u. Afaan namaa irraa dhugaa argatan waan ta'eef. Kanarraa kanafe ammootu kanarraa kanafe. Nu mucattiin kuma 100 hagana jettee haa himattu kuma hagana jettee haa himattu akki mucattiin jettuun dhugamoo dhara jechaa si gaafanna lakki dhara jettaami dhara ta'uu ragaan ati qabdu maali mucattiin ragaan isin qabdu maarree kana jetti maarree dhugaan haqni an dhara ta'uu dubbii kanaa kamir kaneessu risiitii qaba risiitii isinii kaleessan jettee jennaan qabasaniin gargar taane sii galee qabasaniin gargar taane qabasaniin waliin jechaanee ati risiitii isinii fide jettee deemte. Arra yoonu mormitu moo osuma dhugaa qabaateyyuu situuyyuu badaa fakkaataara. Risiitii isiniif hin jette risiitii amma yoo risiitii hin didde gaafasuu jechuudha. Silaa ka diduu qabusii. Gaafadhee jira kaampaanii gaafadhee jira. Gaafadhee jennaan ji'a tokko qaba tursiin obbida ji'a tokko tureennaaniin already diilee ta'anaan jedhan. An already kabarreessan qaba. Baasii baasu jira galii galu abbaan hin galmeba. Manaajarri hojii kana ana malee hawwiidhaa miti yookiin nama biraatii miti. Erga si herreegeerra deebee waan si ilaallata ka jedhe hundayyuu kuma 9 si kenne bira dabarseen kuma 5 kenneef ifaa kiyyaa hin herree kamaan kan herree yoo amma akka nama fidee garuutti yaada si kenna dhageeffadhu. Ati kaampaanii risiitii baasuu dhaydhaan gubbaatii 3 booda hin badaa jette. Risiitii dhabnaan yaadannoo si bira jiru hirreeyde. Akkatti dubbii tolfadhu gaa. Hirreeyde wanni ati harreeyde birrii amma nutti himaa jirtu kana risiitii arguu hin dandeenye jechuudha. Kanaami gabaabatti. Abdii amma dhima sii ta'ee dubbii jalaa balleessaa isa fa'aa dubbii gabaabduu. Risiitii dhabdee bakka jettu yaadannoo si bira jiru kan mana keessa jiru waraqaa mana keessa jiru hirreeyde birrii meeqa? Kuma 14. Kuma 14 dhufe. Okay. Yeah. Abdii dhageette amma abdii inni waan jiraa jiru haasaa immooshin nama haaratee harka habadu malee ani risiitii isinii fida jedhe kompiitara keessaa kaampaanii keessaa dilee ta'e hin dhabame yaadannoo mana jirurraa kuma 14 hirreegee dhufee jedhaa jira. Waan mucattitti taritti hare Ahmad abdii keessaa abdii Ahmadiin keessaa
Mee u'uu fi Muniir garee mucattiiti jedhe. Ahmad Ahmad dubbataas libannaat. Rabbii jedhi waan xiqqishu. Boko kee wallaahi. Gaafadhu ladies first ani haasa dubbadhu. Ishoo anillee sin jalaa bu'aa tarii namni gara gadii kana jiraachuu danda'a. Waan sin agarsiisa waan gaafa sana haasaa turre keessa sa'aatii haasofnu sana dhibbatti barreessaa ture waan haasofnu maal akka jarri gabii ta'ee fi wacii ta'e. Ji'a tokkoffaa ji'a tokkoffaa jedhe afaan isaatiin birrii 45 waliin dalagnee jedhe. Ji'a shari'a Allah jala naasayin shari'a Allah jala naasayin haqa dubbannaa. Qoy hageeffatu. Ati walitti nama naqu malee nama hin beektu bayas keessa. Kijibdu tokkoffaa kijibdu. Rabbii sodaatu. Asin beeku isin beeku harka keessa jira asirran ture sa'aatii lama sa'a lama asirran ture rabbiin harka kiyya akkasitti haa qabu Oromoo dhaggeeffadha guyyaa gaafa sanaa barreessaa ture an asirra taa'e haati manaan isaallee dhuftee gaafa ji'a sadaffaa 18,000 dalagne jette gaafa ji'a lammaffaa 38 dalagne jette gaafa ji'a tokkoffaa 45 dalagne jette akkamittiyyuu hadda 4,000 deebistan wallahi qabriin sin gaafata arraba keessa shaadaa fudhatte akkam haasa'uufan itti fufa subhaanallah Habibti deemi masjida seeniif shaawwanna dubartii maa seentesi warri dhiiraa dubbiin beektanii dubartiin dubbii nama warra jaarsummaa irratti nama arabsiin obboleessu Dubartiin haadha kenna. Tokkoffaa akka akka dhiiraatti dubbataa jira bakka dhiiraatti dubbataa jira. Haati mattuun ajjirti ana namni dhimmi ilaala kanaaf hawwii qabu. Kunniin warra si waliin natti duulaa dubbachuu mirga qabdi. Milki. Amma anaaf siifani wallahi dubbi matee laaluu dhufte malee akka dhuunfatitti lola qabna reefii kana bilbilaanuu wal arrabsaa ture isa dhugaa rabbi yoo sitti bina an kijiba kanan beeku wallahi anaaf siifan akka dhuunfatti wal lola qabna sigalee ka wal lola qabnu ka bilbilaan reef wal arrabsine dubbii keessan kana moo reefuma tana wal lola qabnu dubbii keessan kana moo namni ijoollee sana walitti araarsi jedhee natti fide isiidha Muniiri Ahmadi u'uudha. Himataadha jarri kun ishi kanatti fidee jarri sigalee kanaaf seensise. Kanaafuu akka war himataa keessaa Ahmad waan tasgabbaa'ee dubbataa jiruuf Ahmadiin akka jaarsatti fudhee jarammootu obboleettii mucayyoo godhee dubbisaara sigalee. Amma dubartiidha bakka tiyyatta isiin warra dhiiraa caaltee argamtee. Qoy Muniir ka haasaa bitanna. Yaadannoon qabanne. Amma yaadannoon qabanne, ayyadannoon qabanne, abdii yaadannoon qabanne, Muniir yaadannoon qabanne. Kun wanni amma isiin dubbifte kun amma isiin afaan keessan hin haasa'utan kan hundi kenna namni as ture illee beek barreeffama kan isiin ittiin daballe. Kuma wanni isiin afaan kennan tokkoffaan seeraa fidu barbaada dubbitan baasiin keessa kalaas. Baasii dhiira nama bira ol seensi nama seenu nama barbaadu asii nama guddaa jira kan ergataa jiru Sheekh Abdurrashiid jechuudha namni hundi beeka Dubaay keessa barbaadanii Oromoon dhaggeeffadhu obboleessa kiyya Oromoon 8 ilaalaa jira wanti Oromoon 8 ilaalaa jira gorfamtee sirreeffamtee dhufte waa tokko sin godhanu miidiyaa irratti odeessanii dhiisuu akkas jedhi biraa deebii waan siin jedhaniif. Garuu borii hinduuna qabrii sodaadhu hadda shaadaa gochuu dadhabdee arrabni Sheekh Rashid nama ilillee ol darbuu danda'u moo lakkoofsa tokko barreessa Sheekh Rashid. Sa'aatii daqiiqaa takkanaa kennu. Wallaahi billahi anis ni kakadha rabbi oolchee nagaa na bulchini qasaman billah. Kan rakka kattaa qoy. Sheeyna dhufan. Sila namuuti meetu. Waan biraa dubbachuun. Qooshiitiin barbaadna. Koomentii bana.
komantii maaliif mirga uummataa dhuftanii haa taajaniin bona Komentii bana warri komentii cuftan Shaab Rashid lakko tokko barreessanii ilillii kennan jirani. Namni sheekaa waa kennullee hin jaalatu. Saniif callisanii. Koppilinkii godha namni kuma sagalee ajirtan kun yeroo sadi mee koppilinkii godha taappii godha miliyoona galcha. Shaab Rashid jirtani alhamdulillah jetti kun ijoolleen. Shaab Rashid yoo jiraatan lakko tokko barreessa. Milkiki. Akka un boko ke asliet. Omara kongo. Shaab Abboon qarash bakka maaliif barbaadda maaliif ni asli? Bona dhaabu sheekarratti waliif akka katanii qama kakuu adda baasa. Isaan kakuma adda baasa nuti amma booda waan durnu si jeeni. Shaab kennaa Shaab Rashid dhagarree kaameraa sirreeffadhu. Neetworkii kee bakka neetworkiin jiru si. Garuu waan tokkoon jiru barbaada. Amma waan biraan taane namni Yaada nama dhaga'iin obboleessa kiyya. immoo agaan dalagee ragaa Ahmadi gaadiyatu milki Sheekh Ahmadi. no Sheikh Abdul Rashid Wal bira jira dhittiire Sheekh Ahmaditu barreessaa jira lakkoofsa tokko. Sheekh Ahmadiinuu galchi maa asli rakkoo Ahmadiin yaasen. Aye. Muadhina kun muadhina Asli imaamu jira. hagas isaniif wanta kitti qofa Carraa kanniif mi'a. dubbate. Hani tiyya naa galuu baattu itti dhiifti. An milkiidhaa fi amaanaa afur qaba. Amaanaa afurtu itti na kennameera. Tokko obboleetti tiyyata hangafaatu amaanaa itti na kenna. Lama haadha tiyyatu amaanaa itti na kenna. Sadii gaafa an islaamummaa qabadhe amaanaa itti na kenna. Amaanaa na jalaa nyaate. Yoo haqa kee hin barbaadu hin fedhu jedhe hin jiru na bira haqa isii kenneeraaf jedhe ani daa'ima isaallee hin arrabsine. Wanta gubadhe waan fedhe jedhe obse namni duubaan qabe hin jiru. Miidhamtuu ta'e akkuma miidhamtuu ta'ettu dhufee ilmoo isaatiin na haa kadhu ka jedhe ana. Yoo haqni kiyya jiraate riisiitiin hin badu riisiitiin yeroo itti waa namaa kaffalu jira jenneeti. Naan jedhee milkii afaa isaatiin saaxinii mana isaa keessa guure awwaan dhugaa qabuuf riisiitii naa barbaadaa jedhaara Oromootiyya. Itti naa arga annama bakka buufatee qabu. Rabbiin kiyya bichaan bakka naa bu'eeti dhugaa naa haa bakka rabbi bakka bu'ee Oromoo yoo dhugaa qabaadhe dhugaa wayii yoo qabaadhe dhugaa kiyya rabbiin bakka olii gabbu'ee isinumarraan ta'ee naa haa dubbatu. Naa dubbadhaan isiniif offa. asli Oh. Abdii kumee haa dubbatu. gaafii nama raarsu. Mucattiin tuni gaaf duraatu Asli akkanatti maajoo ka fuutan jarana. Asli dubbiin tun dubbachaa jirti. Milkii kiyya takkatti. Milki ofi milki. Dubbiin tun dhuma argataa hin jirtu asli kiyya. Dhuguma siin wallahi dubbiin tun dhuma argataa hin jirtu rabbi bakkat. Haala kunillee dubbatuun. Haala sunillee waanuma isaa dhufte achiin dubbatuun. Haaluma argiteerta namuu niyuutii irraa baafataatuma dubbatuun. Dubbiin tun waan fala argattuu fi waan dhuma argattuun fakkaatu. Maali jennaan sirna ambaatittillee haa ta'u, sirna argiteerta seeraatiinillee haa ta'u, waan abbaa san gaafatanii alatti waan biraa bahee tarkaanfatee abbaan dhamaa tokko kallattii biraatiin waan biraa dubbachuu hin danda'u. Waan jaarsisa gaafate dubbata. Deebii qajeelchee lafa kaaya haqa ta'uu fi wanni inni hime sun haqa ta'uu dhabu isaaf rabbi waliin beeka. Ammoo jaarsi achi dhaabbateetiin dubbii takka murtii namaa kenna. Malee mucattiilleen dubbii haga feetee himachuu dandeessi. Milkiilleen akka barbaade dubbii mi'eessee bareechee himachuu danda'a. Dhugaa kana keessa beennaanu hin beennu. Ragaa nu barbaachisa. Ragaa kan barbaachisu taate ragaa dhiyeeffataniitiin bifa ragaatiin dubbii tana dhuma itti godhatan. Yoo ragaan dhabame ammootu maal goona haala kamiin bifa kamiin araarsina jecha jaarsi murtii tanan bareechee lafa kaa'ee bifa sanii araarsanii gargar bayan. Haala namuuyyuu kunillee kana banee dubbatuun. Haala innillee dhimma gaafanne dhiisee dhimma biraa dubbatuun. Haala mucattiillee dhimma biraa dubbatuun. Dubbiin tun dhumaan argattu jedhan. Ani gaaf duraallee wanni isiniin jedhe yoo jaarsa ka barbaachisu taate mucatti atillee jaarsa laakkayet. Abboo atillee jaarsa laakkayet.
dubbiin tun lafatti ilaallamtee yoo kan lafa ilaallamu barbaachisu taate lafa ilaalanii isin kakachiisanii murteessanii kan dhimma miidiyaa barbaachiftu ammoo miidiyaa irra fidannaa jennee sun barbaachisu asuma gubbaa dubbanna jettan waan isin gaafannu nala eega haala kanaan haa dubbatamu jettani waan isin gaafatanii ala waan biraan dubbatina lakki hayxi isin na biraa qabdu tana jettee yoo ka ciccitu taate sanjaarsi laadeetiin waan jedhe haa jedhu akkasumalee dhiisaa dubbii biraa keessan fidina waan biraa hin himatina himanni biraa dubarraa taatu kama isin gaafanne tana bakka itti godhaa isin hin jedhan dubbiin dheerataa arte asliki yaa dubbiin dheerataa arti ila obsinaan milki ahmadi carraa kenna telis milki ummata oromootillee akkasitti mufanne yoo barbaade miskiintitti turullee akkuma namni hunduura dhiifteetiniin gara keenya deebite sima fa'aa haadhumorraa keefaa fakkeenya fudhatte numaa rabbiin sodaanne kana fa'aa fakkeenya fudhatte waan sumayyaan dheengadha jette yaadadhu amma ka duraan isii wajji dalay dandhiisi nuti akka hawaasa guyyaa san nama gada baay'atu sitti kennate isiinuu si amanuu diddee nu si amanne nuuf ijoolleen oromoo jala jiran si amannetti risiiti waan waliin dalaydan nuuf fidu amma nu har'a kasi eegaa turre si galee risiitii dalaydan fiduudhaaf fiduu dadhabde maallaqni immootu wanni ati hisaabdee fi wanni isiin himattu walitti dhufuu baddaaf laga ta'e amma ebaluu dubbate walitti girrigirri jechuun maltanii kalaas nufattillee homaa rakkoon qabu nuti ka barbaannu parsanaalii namni walitti dalagaa qabdan namni dalagaa irratti walloltan obboleetti kee hawwiidha muniirillee isimmaan itti mateeti rooman qabanii intala oromooti u'ulen akkasuma everything hundi kennayyuu nu tokko maatiin garaa tokko hojibay asirra galti kanarra waliin hin jiru baga nagayaan dhufte maaliin dhufte akkamiin nu dhufte waan abdii si bira kaayannee keessattuu isii osoo hin ta'in kasi amane sitti kennate amana hirreegi nuu fidi nu warra gasirati waliin ture ahmadi muniiri fi ijoollee osoo as turanii fi anaa fi warra nu dhaggeeffataa ture nama 8,000 warri si amane jechuudha hawaasni bal'aan hawwiin akka walitti namni yoo wallole waan gaarii waliin hin jedhu waliin faarsu waan kana hubadhatillee akka nama reef lafaa ol dhufuu nama bakka gaarii ga'uu danda'u nama sana dubbii namallee fixee beekuu tokkotti waan kana akkasii qabi amma naafatti yoo wallolle yookiin anaaf mansuur yoo wallolle waliin faarsin yookiin wal arrabsina yookiin boksiin ilkaa walirraa waan ta'eef amaluma nama wallolle sun haga sheexaanni wallolli doomni araarama so itti ummanni oromoo si abdanne si amanne obboleettiin teenna si himatte ragana qaba jette hisaaba godhi waan irra geette fidii siin jenne amaanaa sitti kennanne maaliin nutti dhuftee siin jenna dubbii magabaabsine keessaa bayuufi taa'aan bulloo akka dheengaddaa. Kada carraa takka qofa naa kenni naa yoo kennitan. Silaa nuti isa ergannee turreeyyuu achirra dhumarra gisee tarreetti dubbata. Ahmad akkasuma miti Ahmad dubbiin dogoggore. Dogongora miti wanta tokko. Isin garuu yoo yaada biraa qabaatte yaada baatu ati sirri magaafatte akkasumatti addaan deemne beellama saniin adda baane inshallah. Ayyaa yaada kan gabaafte dabarfoo daawwi. Kaleessa gaafa hojii kana eegaleetiin jedhu haadha manaatu rakkatee haadha manaa waliin jammaree adhammoo maqaan iddoo kana jiru Dr. Ifnaan ka jedhamu Ifnaaniin tun daa'ima isaati haadha manaa isaati nama sadii daa'imti isaa xiqqoo nun irratti namni nama sadii narra qabsaayanii jalqaba haadha manaa waliin eegale mee keessan na argaa Oromootii waa hedduu na saama booda bakka booda yaadni keenyaa galeera homaa rakkoo qabu immoo haadha manaa maatii isaa abbaa manaatu itti gaafatama amma yoo seenanti ollaa kan qoy obsinaan anu deebisaadha walitti dubbatinaa ka dhageeffadha ina mana kana keessatti hawwi yoo seenaa waa balleessite jaartinti yoo ollaa kanaa walitti dubbatte yoo na tuffatan malee anatti himatan atu osoo jaartinti si arrabsite yookiin seenaan si arrabsite anatti himatta nuti amma sirnillee seerris abbaa manaa jiru isa nun gaafachiisu si galee kanaafi
obsinaan manu gaafachiisa obsinaan oromoon kuma saddeetii warra gasir jiru kuma saddeetii foyi si amane obboleessa kenna ilmu oromooti qeerroo oromooti obboleettii teettu si himate amaanaa si kennate waan waliin daraydan herreega godhii fidhi siin jedhe maalin dhufte waan dhufte nu beeksisete yaada hawwii boodetti deebina. Hayyee galatooma duraan dursee hundumti keessanii nu kabajjitanii guyyaa beellamaa keenya inni asitti argamuudhaaf kabajaa guddaa isinii mala jechuudha. Ittaan suudhaanii rabbiin nama dhugaa dubbatu nu haa godhu dhugaa namootu dharri haa cittu akkasuma immoo akkuma Oromoon bilaan koomee amma yeroon guyyaa ulfaataadha. Gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jette Oromoon saala wala. Kanaafuu an daqiiqaa 5 waan haasa'u qabaa eenyullee yoo haasa'u barbaade gaafii fi ka barbaade jedha akka nama paarlaamaa taa'uutitti qalamaan barreeffatee gaafii irra qabu yoo jiraate jechuudha. Achiin booda yaada baddeen booda qashan keessatti na gaafachuu dandeessa. Achiin booda baqqanaa ta'utti dhuftee yaada kee jidduudhaan oonatti dhuftee jette yaadni namaa nama harkaa fashalaayaa jechuudha. Kanaaf tokko kanarratti daqiiqaa shanii miti nama nu wari kanama baay'ee as jalaa ijoolleen gurguddaan eeggataa jiru as jalaa ijoolleen obboleewwan kee. Daqiiqaa shanii xiqqaadha just 4 minutes daqiiqaa afuriitu haa ta'u just okay. Afur. Qofa kaleessa akkuma nama tokko jaalalaaf kabajaa walitti dhufnee aniif hawwiin biizinasii waliin eegallee kun anaaf siirraa hin eegalle yaani namni kamuu biizinasii waliin dalagaa biizinasii waliin dalagee jaarsaaf jaartii caalaa walitti dhiyaatu hin jiru jaarsaaf jaartiin wadhabdii isokee wadhabne garuu gaafa wadhabnu kana hawwiin waa irraa kaatee wanni si irraa kaatee jalqaba wadhabbii kana kompiliin godhaa turte gama sooshaal miidiyaatiin illee waa'ee birrii osoo hin taane jalqaba waa'ee tiktookii isii irratti gubuuti. Tiktookii kana ani yookiin fira yookiin manaajara yookiin nama tokko kaampaanii tiktookii isa qabaatee irratti gubu tiktookii hawwii akka milkii yookiin jaartii milkii gubuu hin dandeenye uummanni 7,000 kun hin beekaa kun dubbina akka soba taate soba tokkoffaa achitti qabadhaati jechuu barbaada. Lammaffaa tiktookiin guddichi gubatee akkaawuntii haaraa follow godhaa jettee hawwii goobanii mee akkaawuntii kan namni 7,000 qaatilaadha akkaawuntii kana gaafa yoomii bantee jirti gaafa nooveembarii tokko bantee jirti guyyaa 8 hin dura jechuudha. Kun maaliif ta'ee shiratu keessa jira qabadhaa isiillee 2 jedha. Sadaffaa hawwiin waa'ee maallaqaatti osoo hin darbine milkii milkitu naqabsiisee biyya kanaa nagalche jettee akkamitti naqabsiisee nagalche ka jettuuf immoo ragaa hin fidattiiti ani immoo ragaa kunoo nama siin bira qabamte dhiira siin bira qabamte rikoordii si dhageessaa yoo rikoordiin kun sirriidhaa miti kijiba jettan abbaa barbaadde asliin Dubaay keessa Muniirillee Dubaay keessa bakka buuftee nama siin bira qabamte isin dhiyeessuu danda'a. Namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhe abbaa murtii afotti yookiin abbaa murtii kennafotti tokkoffaa ragaa viidiyoo dhiyeeffata yookiin lammaffaa rikoordii dhiyeeffata sadaffaa barreeffama guyyaa hojii dhiyeeffata arfaffaa suuraa waan sanii dhiyeeffatee jennaaniin kun ragaa tokko jechuudha. Ani ragaa an qabu isin qabamu kunoo isin dhageessaa akkatti qabamte mucaa bira qabamtee jette kunoo dhageeffadhaa. Dhageeffadhaa. أسلي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم nama sadii waliin qaban hawwiin nama sadii waliin dhageeffadhaa dura ila dubbiin waan deemaatuuf sinii galle hawwiin adda Itoophiyaan jirtu asli si haa galu dubbiin guruupiin deemaa suudii keessa dhossanii suudii keessarra ta'anii piroomooshinii irra dalaganii qaniiti ana maqaa balleessaadhaan inaaffaadhaan narratti duulanii qanii hawwiin suudii dhufti torbaan tokkoon booda jedhaniiti isin immoo piroomooshinii dalagaatii jiran ani dhuga garaana nyaata. Kanaaf jennaan tartiiban deemnaa sagalee kana bicha nama si waliin qabamte akkam qabamte naa dhageeffadhaa. Beekee akkuma isheen dhuftee dabala beektee sadii deegaa tokko nama wanti yoo isheen sitti waliin silkii wal fuutee yeroo jechuun bakkuma dhufan illee beeku garaacha wanaatti namoota sanii mana yaada ana illee mucaa waliin eegaa. Wanta deema aayidii seenaan gaafa
isaan wal lama ijoollee durbaa sadii wayii qaban. Argitanii ijoollee durbaa sadii wajjin qaban. Mucaa dhiiraa bira dhaqxeetiin ijoollee bira qaban. Obboleessi jira ragaa lammaffaa sadaffaa mucattiin abbeeraa isii jirti. Ani kanarratti maatimasii isitti raga. Arfaffaa isin akka isiin qabdiin rikoordii isillee yeroo barbaadee isii banaa kana gabaasuu bira ta'a. Yoo amannee jechuun maqa balleessaa guddaadhaa Oromoo namni 7,300 kanallee akka milkiin hin qabsiifne naa qabadha. Wayiin sinin jedhe. Okay? Sadaffaa dhaqna. Sadaffaa maallaqaa na himattee hawwiin. Maallaqni isiin na himattee dhaqnee kaalkuleetii godhuun duratti ji'a waliin dalanne hawwiin hin amanne. Ana bira wajjin ka dalanne ji'a 3 ragaa dhiyeeffachuu danda'a. Ragaa dhiyeeffatu. Isin ji'a 5 jettee ragaa dhiyeeffadhaani jechuu gabaabatti ragaa qaban. Ji'a 3 na bira dalan. Ji'a 3 keessaa immoo ji'a tokko bulii 15 birrii akka dalannee walii herreenne birrii 5,000 hafuu isaa immoo ragatu jira sagalee isiillee na bira jira yoo barbaadan isinii bana. Yoo ji'a 3 dalannee birrii baasii baafnee hocii baafnee birrii diraamni 5,000 kafuu ta'e ji'a 3tti illee meeqa ta'u immoo kan jedha lammaffaa meeqa ta'e kan meeqa akka ta'e isinitti hima. Akka ammasiin 28,000 800 jettu an kalee namaa gurguramoo kampaaniin mootummaa kamiyyuu dhugaa dubbanii jenne. Kampaaniin mootummaa kamiyyuu yoo dhugaa dubbanne akka birrii kana dalagaa hin dalagu kun soba guddaadha soba dhugaa irraa fakkaata. Kunillee maqa balleessaadha. Ji'a jalqabaa ji'a tokko walakkaa bu'aan nuti finne nama 3 birrii 5,000 kun 5 kun bakka 3 adda qoodama adda baasaa. Ji'a lammaffaa birrii 7,000 dalannee dura ila akki gootan jalqaba ji'a manuu si gaafadhaa dur achirra kaalkuleetii goona rakkin hin jiru. Asli kiyya takkatti waan tokko takkatti maqofa naa kennu. Jarana waan Mee dubbii kararra kaa'e. Milkii waan tokko duuban nun deebisin milkii waan bulfannee gargar baanee jira. Waan bulfannee jira. Waan dubbannee fi waan bulfannee gargar baane qofarra dhaabadha. Risiitii qopheessee guyyaa 3 naa kennaa jette. Maaf himata biraa maa haarawa eegaluu barbaachise jedhan. Ani eegan waa'ee guyyaa 3 miti abdii kuwe laal. Igibaan tokkoffaa waa'ee dabaramati igibaan gaafataa jirta malee wanna waliin galle. Murti milki wanni irraa walii galan ji'a wal diddanii isin jennaani hayyee ji'uma 3 ati jettu saniinuu haa ta'u 5 isii kanallee dhiifi. Amma ji'a 3 kana jennaani risiitii piriinti moomaal piriintii godhee herreega isinii fidaa guyyaa 3 naa kennaa itti lakki guyyaa 3 miti guyyaa 2 sii kennaa. Herreega jira. Ayye. San barbaanna yaanni mormii yoo jiraate himanni keetiif kaawulee isa irra ba'a. Amma nuti waan amaanaa akka hawaasatti sitti kennanne barbaanna. Lammaffaa takkatti milkii kiyya lammaffaa takkatti waan kana online irra herreeydee adda baaftee gubbaa kanatti himata kana risiitiin kun illee online gubbatti dhiyaatamu waan kana lafan laallee mirkaneessinee kaanee kallattii waan achirraa bu'aa argannee kana online irra fidannamu maal goona ka jedhu waan san gaaf sana mari'anne hin dagatiin waan irra bulfannee gargar kaane san lakki qopheeffadheera risiitii piriinti godhee fidee jira jettee yoo harkaa qabaatte waan gaaf san bulfanne irra dhaabbadhu dubbadhu milkii kiyya. Ila ka gaaf san kaane irra deebi'ee herreegi ji'ootaaf jechuudha. Irra deebi'ee herreegiitti waan isii gagoo isii biraafte inaaffaadha malee dalagaan akkam dalagataadha malee waa'ee birriitiin. Doktor Ifnaan min inta Okay, asli amma yeroo takka asli daabbu. abbo isaan Daabbu warra ustaabaddu laal kaisaatis dhiisa ka jaartii qaban. Jaartiin 100 tokko jetteemi. Michoottu hin kijibne jechuudha. 128 fi 120 kamtu walitti kalaa walitti dhiyaata. Ka jaartii fudhanna. allaali Haa no fedhu kafala fedhu dhiisa. Haqni sikiin beekamuu qaba. Haqni mitiyyoo beekamuu qaba. Ila Muniir kiyya takkatti jarana wanni Daabbuun hin xumura. Amma inni akka maallaqa Itoophiyaatti jechuudha. Wociin inni baase jechuudha akka jaartiin jetteetti miliyoona 2 fi 500 jechuudha. Wocii ka ja'u Kiyyaa mangisti kiyyaa folonaa akka jaartiin jetteetti jechuudha.
biyya kana namni jiru gaafadha ol galchaati namni waa qabadu waan bira Okay, mee nama biyya san jiru kunoo jaartii jira jira waan jaartiin ta'e jetti jecha jiran Asli. waan jaartiin ta'e Mee ka ila ka hawa ani jira beeta. Yaa. Namni dhiyootan argate yeroo in arrabsaa turan. yeroo Ani mijattii tana hin baddalamtee miidhamte waan biraan goone bara asli. Dubbii gaafadheen. no Dubbii ma gaafadheen. Waan biraatii miti. ana fi Asli hom. Gizee tokko abboonni rakkanne gizee tokko nu ila waan goonu abboon ati laalcha akkasinu ila nuti si rakkanne si rakkisaa jirraa eega nu dhageessisaa jedhan abdii daqiiqa mataa akka dhageeffadha itti fufi abdii ati. Walii galee si dhageeffataa jira nama 100,000 akkas laalaa jira. Si dhaga'u. Dhageeffatan sagalee isaa. Sagalee biyyan doktora dhageeffatu nama kuma shan jedhee. Asli sagalee dhageettaa? Hin dhaga'amu. Kuma shan ijaan argaa hin jirre. Si dhaga'aa jiran jedhan. Asliin dhageettami sagalee? Yaa dhaga'a. Itti fufi abdii culullee dubbadhu. Sagaleen kiyyoo dhagame rakkoon qabne sagaleen keenya dhaga'ami sagaleen keenya akka nu waraabdan barbaadan namoonni agaraa kuni Waraaba. osoo hin taane akka nu rakkina keenya kana agartanii sitti malchuu barbaadna akka sagaleen keenya wal. Waraabaa fi waraaban. Waraabaa fi waraaban yaa'e. Okay, hundi keessanuu galatooma. Tokkoffatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtan hundi keessanuu. Obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamu nuti meeshaa kana keessa akka qabamnee baay'ee saddeettaffaaf deemna. Isin boo'ina koppireetti godha. Asiin duratti dhimma hidhamuu kennaa kan isaa gammaatti waan nuun galle tokkotu jira. Nuun galle jechuudha sila mootummaa kenna moo mootummaa biyya kanaati jennee wallaahi waan akka irraa quba hin qabnu. Waan akkanumatti namnummaan yoo taala bilbilu waan akkana waan silaa sababa gahaa nuun taa'e waan malee takka sababa gahaa argannee hin beenu jechuudha. Eega waan taane miidhamnee waa hunda taane booda of jibbinee kala sagartanii jireenya akkanaa kana jiraachuurra duuba jennee du'a fudhannee bakka jirru mara yookaan akka ta'ii galkaajitti lagannaa gaggeessa jechuudha nuti torbee dabee kana keessa. Lagannaa gaggeessinee guyyaa tokkoffaa lagannee haga lammaffaa lagannee gaafa guyyaa sadaffaa nuti lagannu mutiirri furdaa yookaan waliigala markaza gaa nutti dhufe nuti agartee du'a barbaannaa sababa malee itti dhamutti jirra rakkoo kennaa wallaalle jenneeni nyaadhaan jedhanii hin dinne akka nuti waamanii tursiisanii nyaatuu dinne guyyaa arfaffaallee ni oolle shanaff irratti booda mutiirri guddaan akka amiirri jechuudha amiirri waliigalaa itti gaafataman guddaan dhufe maal feetan nuun jennu du'a barbaanna maal ta'anii duutan kalas agartee hidhaa murtee hin qabne dhamurra du'uu barbaanna jenneeni akkasitti ammaa maal feetan safara ta'e nu waamati yookaan imbaasii yoo nu yaamtanii rakkoo ta'e imbaasii gaafanna jedhan jechuudha. Wanti boqotaa torbe kana keessa beeka. Akkasitti booda safara bilbanii safaraan dhuftee mudiirri guddaa sun dhufee jechuudha. Yoo nuti safaraa gaafannu safaraan teennaa waan bira nu jetti mudiirri guddaan daama safaraa foo dhaabatee jechuudha. Kunoo safaraan keessanillee ayi jira. Anillee ayi jira. Namni keenya kun beekamu guddicha mamlakara dhufe amiirri guddaa dhufe kunoo nuti rakkoo takka illee hin qabnu safaraan keessan kana. Nuti waa hundaa jaalatini goonee jirra. Rakkinna safara keessa mallaqatti amantii. Walumaa gala mootummaan keessan mallaqa guddaa fedha. Mallaqni nuti qabate kuni mallaqa yookaan yoo doolaara 1,500 nama tokko jechuudha. Nama tokko gara 1,500 mataan nama kana hunda doolaara 500 kafallee galchuuf hin dandeenyu. Kana qofa kan keessa qofa jechuudha. Kaagana Itoophiyaadhaa ka'ee dhufullee kaa'u irratti murteesse. Nutillee amma booda irratti waan takka doolaara takkatti dabaluu hin dandeenyu. Ka dura mallaqa kana walii qabne gara mallaqa biyya keenyaatti mallaqa riyaala fi miliyoona 30 ol fandii goonetiin lafaa qabna. Kanaan dhiidee jira. Walumaa gala rakkinni keessan rakkoo teessanii rakkoo mootummaa keessaniitiin hin jire. Dama maqaan isaa Hussein jedhama. Imbaasii warri riyaal ni beekan. Hussein gaafa nu bira jira jechuudha. Hussein afoo dhaabbatee amma booda waa takka nu rabbi jecha waraabamsi goona malee akka mootummaa keessaniitiif siraamata akkasanii hin goonu.
Isa booda dhaabbatee amma booda bishaanuu kaammaa fudhanu jedhe ilaa gaafii bishaan takka nu deebisee bishaan takka nu finne kun ijoolleen bishaan ammaa dhugde dhiisa akka itti jiru isa rabbuma beeka maaliif waan ragaa waan hin qabne isa rabbi beeka jechuudha bishaan ammaa dhugee ijoolleen martinuu garaan baasaa kaan ta'a kaan akimii nurraa baasan ammaas walumaa galatti akka saree tola jechuudha. Safaraa yoo nu gaafannu immoo amma safaraan karaan banamee jira hin galtanii mootummaan keenyallee nu kaasaa Hussein gaafannaani safaraan akka waan banamteeti garuu torbee dhalaa dhibba fuudhan. تدولا سلكي شيء كثر الان قبرة تدول تجاي تتما دول تمام